harsiti Khaisuma jalchu Dufabo harsiti Odo arkahin kufne Yadab sirakifti Khaisuma jalchu Dufabo harsiti Khaisuma jalchu Dufabo harsiti Odo arkahin kufne Yadab sirakifti Egaan kabajamoo laawwattoota keenya taphni garee wal lamaan gidduu Osfana chaampiyoonii Osfana bara 2021 Summer of Oromummaa jechuudhaan Minnesota magaalaa Kuusiniif qopheesse irratti argamuudhaan taphachaa kan jira Dirree Dhawaaf Minnesota halluu diimaa fi gurraacha uffachuudhaan akkasuma garee Madda Walaabuu halluu adii uffachuudhaan Dirree egaan kubbaa yeroo ammaa kana Madda Walaabuu lakkoofsa 6 Maddaan kubbaa bal'aan keessa baasee jira jechuudha. Abdi Nuur kubbaa Abdi Nuur galii ajaa'ibaa galii jalqabaa kan garee meessa garee Madda Walaabuu seel Washington Abdi Nuur. Egaan taphni garee wal lamaan gidduu yeroo ammaa kana galii daqiiqaa muraasa lakkoofsee jira. Anneessoon kubbaa mootee jira. Kubbaa Dirreen kubbaa duuba deebisee Dirreen kubbaa miliqsi jira lakkoofsa 6 Dirreen kubbaa egaan Dirreen tapha bareedaa taphachaa kan jiru yeroo ammaa kana kubbaa baay'inaan baasee jechuudha. Taphni galii daqiiqaa muraasa keessatti tokko galchuudhaan dursaatiin kan jiru garee Madda Walaabuu Seattle Washington kubbaa Madda Abdi Nuur hin dandamne fakkaata guyyaa irraa Dirree egaan kabajamoo daawwattoota keenya ammas irra deemnee si yaadachiisuudhaaf halluu gurraachaa fi diimaa uffachuudhaan taphachaa kan jiran garee Dirree Dhawaa of Minnesota fi garee Madda Walaabuu halluu adii uffachuudhaan Seattle Washington irraa kan dhufan gidduutti taphni adeemsifamaa jiru eegalee daqiiqaa muraasa qofa lakkoofsee kan jiru yommuu ta'u hanga ammaatti tokko galchuudhaan dursaatiin kan inni jiru garee Madda Walaabuu Abdi Nuur garee ajaa'ibaa garee isaatiif galmeessuudhaan yeroo ammaa kana injifannoo isaa kan dursaa jiru Dirreen kan eegan garee Dirree akkuma allaattii waqara bararuudhaan kubbaan inni harkatti qabatee jiru Dirree Imraan kubbaa miliqsee egaan kubbaan gara laatti ba'ee jira kubbaan kan garee Madda Walaabuu kubbaa yeroo ammaa kana darbannaa harkaa dhiifamu wajjin gareen Dirreedha argatee jira Dirree kubbaan Dirree miliqsi jira Dirreen kubbaa duuba deebisee Dirree egaan kabajamoo daawwattoota keenyaa kanatti aansuun mootu beeksisa isiniif qabna. Beeksifni kunis akkuma beekamu Osfanaan tapha kubbaa miilaa qofa osoo hin taane kubbaa baaskeetbooliif keessaa mataa galee kubbaa miilaa kan dubartootaa fi fiigichis waan jiruuf akkuma beekamu yeroo ammaa kana fiigicha irratti hirmaachuudhaaf ijoolleen qophaa'anii jiru jechuudha. Taphni kun akkuma osoo hin xumurameen yeroo boqonnaa irratti kan fiigan jechuudha. Kanumaan warroonni fiiguudhaaf yooraa qophooftan akka itti qophooftan isin yaadachiifna. Kubbaa Dirreen kubbaa to'atee Dirreen kubbaa mas miliqsu jira Dirree kubbaa Madda Walaabuu kuma salphaatti argatee jira. Chaampiyoonii Osfana bara 2021 irratti kan hirmaataa jiran garee Madda taphattoota tapha hangammaa taphatan hedduu isaa injifachuudhaan sadarkaa hunda keessa dabranii kan guyyaa har'aa gahan garee Madda Walaabuu yeroo ammaa kana garee Dirree Dhawaas akkasuma gareewwan isaan wajjin taphatan ramaddii jalqabaa kan itti aanuu fi samaayii faayinaalis injifachuudhaan yeroo ammaa kana kan asitti argaman garee Dirree Dhawaa isaan lamaan gidduutti taphni adeemsifamaa jiru akkuma itti fufettee jira. Hangammaatti taphni eegalee daqiiqaa muraasa keessatti tokko galchuudhaan dursaatiin kan inni jiru garee
Madda Walaabuu tolchuudhaan yeroo ammaa kana injifannoo isaatiin gonfataa kan inni jiru. Egaan kubbaa yeroo ammaa kana kubbaan Madda Walaabuu Dirree Madda lakkoofsa kubbaa to'ate Maddaan kubbaa masbuu jira Madda Walaabuu kubbaa miliqsee Madda egaan Dirreen kuma salphaatti raafatee jira Dirree kubbaan yeroo ammaa kana to'annoo godhee Dirree lakkoofsa 10 Dirree Madda Walaabuu egaan kubbaan yeroo ammaa kana galabaat araatti baateertu jira kabajamoo daawwattoota keenya. daawwachaa kan jirtan tapha garee Madda Walaabuutii fi garee Dirree Dhawaa gidduutti deemsifamaa jiru chaampiyoonii Isfaanaa bara 2021. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya kanatti aansuudhaan immoo beeksisa isiniif qabna. Beeksifni kunis sagantaa bashannanaa Osfaanaan bara kana kaansertii sirna Osfaanaa cufiinsa irratti isiniif qopheesse irratti hirmaachuu barbaadan hundi keessaniifuu varsiitii irratti argamuudhaan akka ittiin boortan akka ittiin bashannatan Osfaanaa haala mijeessa jechuudha. Wallistoonni Oromoo bebbeekamoo fi jaalatamoon biyya keessaa biyya alaa galgala kana halkan guutuu isin bohaarsuuf isin bashannansiif qophaa'anii waan jiraniif akka irratti argamtan gamanumaan yaamicha kan isiniif dhiyeessu Osfaanaadha. Gara Dirreetti deebi'uudhaaf daawwachaa kan jirtan garee Madda Walaabuu fi Waashingtanii fi garee Dirree Dhawaa gidduutti tapha adeemsifamaa jirudha. Dilla Restaurant dhangaa mi'aawaa nyaachuu barbaannan maatii keessanis bashannansiisuu yaannaan gara Dilla Restaurantii koottaa daddafaatiin foon waddii kitfoon ajaa'ibaatii fi nyaanni ammayyaawaa dhugaatii barbaadan wajjin isiniif qophaa'am shiroo barbaree fi mi'eessituuwwanis inni jira isinumti gara Dilla Restaurantii kuram Dilla Restaurantii qulqullinaa fi mi'aana beekamam dafaa koottaa malee bunni jabanaatis isinii danfifamam Dilla mana bashannanaa Dilla mana firaaf aanam teessoon keenya 1813 Riverside Avenue Minneapolis Minnesota 55454 lakkoofsi bilbila keenya 612-332-2898 Dilla Restaurant. yeroo ammaa kana to'annoon kubbaa garee Dirree Dhawaa jira Imraan taphataa cimaa garee Madda Walaabuu yeroo ammaa kana kubbaa miliqsu jira Imraan kubbaa masa kun miliqsu jira Imraan kubbaa anneesoo Dirree Dhawaa anneesoon kubbaa duuba tiriibuusaa lakkoofsa 16 kennee jira jechuudha. Kabajamoo daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan Madda Walaabuutii fi Dirreedha. Hanga ammaa tokko golchuudhaan dursaa kan jiru garee Madda Walaabuu fi Waashingtan galii jalqabaa taphni eegalee daqiiqaa muraasa keessatti kan inni lakkoofse yommuu ta'u Anneesoo kubbaa Imraan Anneesoon kubbaa miliqsu jira Dirreen kubbaa to'ate Dirreen kubbaa bal'aan keessa rukute kubbaan gara alaatti ba'ee jira kubbaan darbannaa harkaa kan garee Dirree Dhawaati. Kabajamoo daawwattoota keenya ammas irra deebi'uudhaan daawwachaa kan jirtan garee Dirree Dhawaa gurraachaa fi diimaa uffachuudhaan akkasuma garee Madda Walaabuu wajjin Madda Walaabuu isaan halluu adii uffatan jechuudha. Gidduutti taphni adeemsifamaa jiru ammas akkuma itti fufetti jira. Hanga ammaa tokko golchuudhaan dursaa kan jiru garee Madda Walaabuu yaalii taasise keessaa hanga ammaatti milkaa'uudhaan tokko golchuudhaan dursaatiin kan inni jiru. Chaampiyoonii Isfaanaa bara 2021 dhaadannoo saba Oromoo jedhuun Minnesota magaalaa Kuttiniif dhiyeesseedha. Lakkoofsa 10 Dirree eegaan kubbaa yeroo ammaa kan Dirreen to'atee jira. Imraan kubbaa eegaan yakka raawwatamee jira kubbaan kan garee Dirree Dhawaati. Kabajamoo daawwattoota keenya ammas irra deebi'uudhaan isin yaadachuudhaaf daawwachaa kan jirtan tapha garee Madda Walaabuutii fi garee Dirree Dhawaa gidduutti adeemsifamaa jirudha. Hanga ammaa tokko golchuudhaan dursaa kan jiru garee Madda tokkoo fi duwwaadhaan hanga ammaa dursaa kan jiru jechuudha. Taphni eegalee daqiiqaa muraasa qofa lakkoofsataniin kan inni jiru. Dirree Imraan Dirree Dhawaa eegaan kabajamoo daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan tapha chaampiyoonii Isfaanaa bara 2021
garee Dirree Dhawaatiif Madda Walaabuu gidduutti deemsifamaa jiru. Togolchoon isaan jiru Madda egaan yeroo ammaa kana kubbaa bal'inaan keessa kan rukutee jiru garee Dirree Dirree kubbaa yeroo ammaa kana egaan ammas kubbaan kan garee Madda Walaabuuti. Madda Walaabuu halluu adii uffachuudhaan yeroo ammaa kan dirree keessatti kan argamu. Seattle Washington irraa kan dhufanii fi garee Dirree Dhawaa Minnesota gidduutti adeemsifamaa jiru akkuma tuufetti jira. Taphni tapha marsaa jalqabaati. Tapha chaampiyoona Ispaanaa bara 2021 kan daawwachaa jirtan. Egaan kan Reegaan garee Madda Walaabuu kubbaatti boodaan rukutee jira. Madda Dirreen kubbaa to'atee Dirreen kubbaa anneessoon kubbaa miliqsu jira. Egaan ammas anneessoo irratti akka raawwatamee jiru kubbaan ammas kan garee Dirree Dhawaati. Nyaatanii dhuddanii irraa haa ta'uu feenan reestooraantii gaarii keessatti gagammaduuf taanaan gara boolee reestooraantii koottaa fuula gammachuutiin nutu simata. Kitfoo waddii goggogaa Awaazii fi bayyaanatis qabna. Nyaata addaa keenya tokkummaa yookiin maajitis barbaannaan ni argattu. Dafaa koottaa ammaan tanatti gara boolee reestooraantii. Teessoon keenya 1341 Pascal Street, St. Paul, Minnesota 55108. Bilbilli keenya 651 330 2492. Boolee Restoorant. Egaan kabajamoo daawwattoota OROMIA11 yeroo ammaa kana daawwachaa kan jirtan tapha chaampiyoona Ispaanaa bara 2021 as Minnesota magaalaa Laakuu keessatti adeemsifamaa jiru jechuudha. Akkuma beekamu OROMIA11 kallattiidhaan isiniif dabarsaa kan jiru hangammaatti akkuma turetti jechuudha. Ammas tapha kana kanneen daawwachaa jirtan hundi keessanuu sheer waliif gochuudhaan akka hunda biraan geessan gamanumaan yaamachiniif dhiyeessaa gaaranumaan gama dirreetti hin deebina. Ammas nu wajjin turtii gaarii isin jenna. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya yeroo ammaa kana daawwachaa kan jirtan garee Dirree Dhawaatii fi Madda Walaabuu gidduutti taphni eegalee marsaa jalqabaa irratti kan argamu hangammaa togolchuudhaan dursaa kan jiru garee Madda Walaabuuti. Kanatti aansuudhaan beeksisni qabna. Beeksifni kunis sagantaa bashannanaa Osfaanaan galgala kan isiniif qopheesse irratti argamuudhaan halkan guutuu bashannanaa kan buluu barbaadan hunda keessaniif haalli isiniif mijaa'ee waan jiruuf yeroo ammaa kana tikeettii keessan idduma teessanii websaayitii Osfaanaa.net irraa bitachuudhaan akka halkan guutuu bashannantan gamanumaan yaamicha isiniif dhiyeessina. Kubbaa Madda Walaabuu Madda lakkoofsa 6 dirreen kubbaa ofirraa rukutuudhaan gara laatti baasitaniin kan jiru. Gareewwan lamaan gidduutti yeroo ammaa kana taphni baay'ee ajaa'ibsaa taa'eetu adeemaa jira jechuudha. Hangammaatti galchuudhaan mootuu garuu Madda Walaabuutiin injifannoo isaatiin dursaa kan jiru. Akkuma beekamu taphni eegalee daqiiqaa muraasa qofa waan taateef booda kan injifatu kamaan walumaan ilaaluta jechuudha. Seenaa Osfaanaa keessatti gareewwan lachanuu taphattoota yookiin mootuu gareewwan seenaa guddaa Osfaanaa keessatti qabanidha. Chaampiyoon Osfaanaa bareedduu ta'uudhaan kan isaan beekaman. Madda Walaabuu eebiin kubbaa rukutuudhaaf deema. Madda Dirree anneessoo. Eegaan Dirree rukutee kubbaa gara laatti baasee jechuudha. Kubbaan kan garee Madda Walaabuuti. Ammas kubbaa harkaa darbuudhaaf kan deemu Madda. Dirree gama dirreetti darbuudhaaf yeroo ammaa kana kubbaan to'annoo garee Dirree Dhawaa gidduutti kan isin argamtu jechuudha. Kubbaa qabateetiin miliqsaa kan jiru Imraan taphataa garee Dirree Dhawaadha. Maddaan akkuma salphaatti raafachee jira. Maddaan kubbaa miliqsu jira. Madda Walaabuu kubbaa ammas akkuma to'atee jira jechuudha. Lakkoofsa 7 Abdinuur taphataa cimaa garee Madda Walaabuu galii jalqabaa garee isaatiif kan hangammaatti galmeessee jiru. Kubbaan Madda
Abdi Nuurif Madda Madda Walaabuu kubbaa miliqsu jira Madda Walaabuu kubbaa mas miliqsu jira egaa Dirreen akkuma salphaatti raafachuudhaan kubbaa yeroo ammaa kana bal'inaan keessa baasitanii kan inni jiru jechuudha. Madda Walaabuu lakkoofsa 6 egaan kubbaa rukutuudhaan gara alaatti kan baase garee Dirree Dhawaati kubbaan ammas kan garee Madda Walaabuuti. Kabajamoo daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan garee Madda Walaabuutii fi garee Dirree Dhawaa gidduutti adeemsifamaa jirudha. Chaampiyoon Ismaanaa bara 2021ti. Hangammaatti walchuudhaan dursaa kan jiru garee Madda Walaabuu kubbaa bal'inaan keessa rukutee jechuudha. Dirreen akkuma salphaatti mataa rukutee ofirraa deebisuudhaan yeroo ammaa kana kubbaa anneessoon kubbaa to'atee jira. Kubbaa Imraan keessa deebisee Dirreen ammas kubbaa akkuma to'atee jira. To'annoo kubbaa Dirree jirti. Dirree eegaan yeroo ammaa kana yaakki raawwatamee jira. Kubbaan ammas kan garee Dirree Dhawaati. Adnaan kubbaa rukutuudhaaf deema. Lakkoofsa 2 Dirreen kubbaa rukutuudhaaf deema. Egaan kubbaa Dirreen kubbaa ajaa'ibaa rukutee ture. Dirree Dhawaan kubbaa ajaa'ibaa rukutee ture garuu mootoo karra eegaan garee Madda Walaabuu akkuma allaatti waaqa dabaruudhaan kubbaa rukutee gara alaatti baasee jira. Yeroo ammaa kana koornarii yookiin mootoo rukuttaa rogaa garee Dirree Dhawaatiif kennamee jira. Dirree Dhawaa Dirreen kubbaa bal'inaan keessa rukutee jira. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya kubbaa bal'inaan waan keessa rukuteef kubbaan gara alaatti baatanii kan isiin jirtu. Yeroo ammaa kana kubbaan garee Madda Walaabuutiif kennamee jechuudha. Ammas irra deebi'uudhaan kabajamtoota daawwattoota Osfana bara 2021 akkuma beekamu Osfanaan yeroo ammaa kana eegalee waggaa 25 kan lakkoofsisee tapha baraanaa Minisootaa keessatti adeemsifamaa jiru guyyaa xumuraati jechuudha. Chaampiyoon Osfanaa taphachaa kan jiran garee Dirree Dhawaatii fi garee Madda Walaabuu. Dirree Dhawaan asuma Minisootaa irraa yommuu ta'u garee Madda Walaabuu mootu Seattle Washington State irraa kan isaan dhufanidha jechuudha. Akkuma beekamu kanatti aansuudhaan mootu fiigicha baranaa irratti hirmaatuudhaafis ijoolleen hedduun qophaa'anii kan isaan jiran jechuudha. Dirreen kubbaa to'atee Madda egaan Maddi Walaabuu yeroo ammaa kanas kubbaa to'annoo isaa jala jirtu jechuudha. Madda Walaabuu kubbaa bal'aan keessa baasee jira. Madda lakkoofsa 6 Maddaan kubbaa baasee Madda Walaabuu kubbaa ammas akkuma to'atee jira. Miliqsu jira. Madda Walaabuu kubbaa bal'aan keessa jira. Madda Walaabuu kubbaa ammas argatee jira. Madda Abdi Nuur kareen Dirree Dhawaa akkuma salphaatti rafaa jechuudha. Dirreen kubbaa anneessa kubbaa ammas keessa rukutee jechuudha. Imraan kubbaa qabatee Imraan kubbaa miliqsu jira. Imraan kubbaa Dirree egaan kubbaa ajaa'ibaa argatee Dirree kubbaa ajaa'ibaa keessa raasuudhaan argatee ture. Carraa ajaa'ibaa argatee kan inni ture jechuudha. Haa ta'u malee mootuu galchuudhaaf itti hin milkoomne. Kubbaa ajaa'ibaa deemaatiin kan inni ture gareen Dirree Dhawaadha. Imraan kubbaa ammas miliqsee Adnaan Madda Walaabuu irraa fudhatee jira. Madda Dirree Dhawaan kubbaa yeroo ammaa kana Dirree lakkoofsa 25 Dirree anneessoo lakkoofsa 8 Dirree Dhawaan Imraaniif kennee jira. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan ammas garee Osfanaa chaampiyoonii bara kana irra taphataa jiran garee Madda Walaabuutii fi garee Dirree Dhawaa gidduutti tapha adeemsifamaa jirudha. Egaan daawwataa kan jirtan OROMIA11 yeroo ammaa kana Dirree Osfanaatti argamuudhaan kallattiidhaan isiniif dabarsaa kan jiru jechuudha. Taphni daawwachaa jirtan tapha garee Madda Walaabuutii fi Dirree Dhawaa gidduutti adeemsifamaa jiru. Hanga ammaatti galchuudhaan dursaa kan jiru garee
Madda Walaabuu Osfna keessatti bara 2013 chaampiyoonii Osfna ta'uudhaan kan darban jechuudha. Akkasumas saniin duras Osfna keessatti geeba waggaa hedduu jechuudhaan kan isaan injifachaa turan yeroo ammaa kana Dirree wajjin taphachaatanii kan jiran jechuudha. Dirreen akkuma beekamu seenaa Osfna keessatti gareewwan baay'ee geeba hedduu nyaachuudhaan baroota hundeeffama isaarraa kaasachuudha. Gareewwan yeroo jalqabuun Osfna hundeeffame keessaa isaan tokko. Akkuma beekamu Osfnaan waggaa 25 fi kan inni adeemsamaatiin jechuudha. Bara dabre qofaa sababii koronaatiin addaan cite. Isaan kana keessatti gareen Dirree Dhawaadha. Geeba hedduu nyaachuudhaan kan inni beekamu. Ammas bara kanas taphata hunda isaatti milkaa'uudhaan injifataatiin kan har'a ga'e yeroo ammaa kana Madda Walaabuu wajjin taphachaa akkattiin kan jiru jechuudha gareen Dirree Dhawaadha. Hundeeffamni isaas asuma ijoollee Minisootaa jechuudha. Gareen Madda Walaabuu mootuu Seattle Washington Minisootaa irraa xayyaaraan sa'aatii 4 kan fagaatu balali'eetiin gidduu kanatti kan argaman jechuudha. Hangammaatti isaanis taphatan hunda isaaniitti hedduu kan milkaa'an hedduu kan injifatan akkasuma taphoota muraasa qofa isaan nama birootiin wal qabanitti garee birootiin wal qabaniitiin kan isaan darban jechuudha. Yeroo ammaa kanatti gama Dirreetti sin deebisuudhaaf daawwachaa kan jirtan Madda Walaabuutii fi garee Dirree Dhawaati. Egaan akkuma beekamu OROMIA11 guyyaa jalqabaa irraa kaasee Dirree kanatti argamuudhaan tapha kana kallattiidhaan isin biraan gahuun isaa ni yaadatama jechuudha. Ammas guyyaa cufiinsaa kanatti argamne isin biraan gahuudhaan akka ittiin boortan akka ittiin bashannantan haala mijeessaatiin kan nuti jirru jechuudha. Gama Dirreetti sin deebisuudhaaf daawwachaa kan jirtan Dirree egaan gama Dirreetti sin deebisuudhaaf daawwachaa kan jirtan Dirree Dhawaa fi garee Madda Walaabuu gidduu tapha adeemsifamaa jirudha. Tokko golchuudhaan dursaa kan jiru garee Madda. Egaan yeroo ammaa kana kubbaan to'annoo garee Dirree Dhawaa harkatti Dirree Madda Walaabuu kubbaa to'atee jira. Dirree Madda kubbaa miliqsu jira. Kubbaa miliqsee Madda Walaabuu kubbaa miliqsee jira. Madda lakkoofsa 5 gaan taphataan garee Dirree Dhawaadha. Parentoon akkuma salphaatti irraa deebisee jira lakkoofsa 10. Anneesoon kubbaa ammas miliqsu jira Imraan taphataa baay'ee cimaa garee Dirree Dhawaa kana keessatti argamu jechuudha. Bara kana yeroo jalqabaatti Osfna keessatti isaa wajjin kan taphachaa jiru. Akkasuma gareewwan piroofeshinaalaa taphachuufis chaayawutii gochaatiin kan turedha. Imraan mucaa lafaa dhufaa mucaa cimaa Osfnaan baroota hedduudhaaf isaa abdatudha. Tapha hangammaatii taasifame keessattis tapha baay'ee bareedaa agarsiisuudhaan kan inni beekamu jechuudha. Madda Walaabuu Abdinuur kubbaa baasee jira. Abdinuur gaane ammas kubbaan garee Dirree akka deebite Dirree Adnaan lakkoofsa 7 Adnaan Dirree Anneesoon taphataan garee Dirree Dhawaa kubbaa yeroo mo'atu Anneesoon kubbaa lakkoofsa 10 kennee jira. Lakkoofsa 10 kubbaa miliqsu jira. Egaan Madda Walaabuu akkuma salphaatti ofirraa kutuudhaan garaadhaatti kan inni baaseetiin jiru jechuudha. Kabajamoo daawwattoota OROMIA11 daawwachaa kan jirtan Osfna bara 2021 dhaadannoo Summer of Oromummaa jechuudhaan Minisootaa magaalaa lakkoo keessatti dhiyeesseedha. Guyyaa xumuraati chaampiyoon Osfnaadhaatti taphatamaatiin kan jiru jechuudha. Madda Walaabuu fi Dirree Dhawaa gidduutti taasifamaa jiru ammas akkuma itti fufetti jira. Taphni tapha marsaa jalqabaati. Tapha marsaa jalqabaa kana keessatti yaalii taasisu hunda keessaa tokkotti milkaa'uudhaan tokko galcheetiin hangammaatti dursaa kan jiru. Injifannoo culluqaatiin afoo kan jiru garee Madda Walaabuuti. Garee Madda Walaabuu Dirree Madda Walaabuu kubbaa rukuteetu Dirree Diilla reestorant dhangaa mi'aawaa nyaachuu barbaannaan maatii keessanis bashannansiisuu yaannaan gara Diilla reestorantii koottaa daddafaatiin foon waddii kitfoon ajaa'ibaatii fi nyaanni ammayyaawaa dhugaatii barbaadan wajjin isiniif qophaa'am. Shiroo barbaree fi mi'eessituuwwanis ni jira. Isinumti gara Diilla reestorantii goram. Diilla reestorantii qulqullinaa fi mi'aana beekamam. Dafaa koottaa malee bunni jabanaatis isinii danfifamam. Diilla mana bashannanaa Diilla mana firaaf aanam. Teessoon keenya 1813 Riverside Avenue Minneapolis Minnesota 55454 lakkoofsi bilbila keenya 612-332-2898 Diilla Restaurant. Egaan kabajamoo daawwattoota OROMIA11 gama Dirreetti sin deebisuudhaaf daawwachaa kan jirtan Madda Walaabuutiif garee Dirree Dhawaa gidduutti adeemsifamaa jirudha. Egaan hangammaatti galchoo yaalii taasisanitti milkaa'uudhaan tokkoon dursaa kan jiru garee Madda Walaabuuti. Kubbaan yeroo ammaa kanatti Madda Walaabuu Madda lakkoofsa 8 Maddaan kubbaa egaan kubbaa akka salphaatti ofirraa deebisee jiru gareen Dirreedha. Akkuma argaa jirtan gareen wallachanoon tapha baay'ee miidhagaa tapha bohaarsiisaa tapha jaalalaati kan isaan agarsiisaa jiran ta'us faanaan yeroo ammaa kana toornamentii bara kana eegalee xumuruudhaaf kan inni jechuudha.
madda eegaan karra eegan garee madda walaabuu akkuma salphaatti itti boo'uudhaan kan inni kubbaa to'atee jiru jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kubbaan Imraan Dirree Dhawaa Imraan anniisuudhaaf anniisoo madda walaabuu kubbaa mas to'atee jira madda kubbaa miliqsu jira madda kubbaa mas baasee madda walaabuu kubbaa miliqsu jira Abdinuur kubbaa ajaa'ibaa argatee ture galchuudhaaf mootuu itti hin milkoomne jechuudha. Kabajamoo daawwattoota keenya galii jalqabaa garee madda walaabuutiif kan galmeesse Abdinuur carraa ajaa'ibaa argachuudhaan kan jalaa dabarte jechuudha. Galchuudhaaf mootuu yaalii bareedaa taasisee ture yaalii taasise kanatti milkoofne malee tapha bareedaa agarsiisee ture. Kubbaa rukutee ture kubbaan gara alaatti baate jechuudha. Akkuma beekamu tokko duwwaadhaan dursaa kan jiru garee madda walaabuuti. Madda walaabuu ammas Abdinuur eegaan Abdinuur afsaayidii yookiin mootuu taphaan ala seeneetiin kan inni jiru jechuudha. namni feetan seeqachuu namni feetan gammachuu raas restoraantii koottaa raas beeka simachuu waan barbaadan daawwataa karam bullaas taphataa foon coomaa fi diimaa albeedhaan murataa awaazeen tuqataa gammaddanii baatu koottaa isin martu hiriyoota keessa wajjin yeroo gaarii dabarsuuf raas qophiidha waan hunda dhiyeessuuf foon waaddii gogaa foon dheedhii diimaa awaazee wajjin murataa fuula gammachuutiin isin keessummeessina buna jabanaatis haala adda ta'een isiniif qopheessina gara raas kottaatiin wajjin bashannana teessoon keenya 2516 7 Street St Paul Minnesota 5516 lakkoofsi bilbilaa keenya 651 698 64 Duwwaa 7 Ras Restaurant. Eegaan kabajamoo daawwattoota OROMIA11 daawwachaa kan jirtan OROMIA11 kallattiidhaan isiniif dabarsaa jiru Osfana bara 2021 garee wallamaan garee madda walaabuutii fi garee Dirree Dhawaa gidduutti adeemsifamaa jirudha. Hangammaatti galchuudhaaf yaalii taasisanitti milkaa'uudhaan tokkoof duwwaadhaan dursaa kan jiru garee madda walaabuuti. Taphni mootuu tapha marsaa jalqabaati kan isin daawwachaa jirtan. Dirreen kubbaa madda walaabuu akkuma salphaatti firaa rukutuudhaan gara alaatti baaseetiin kan inni jiru jechuudha. Dirreen kubbaa rukutuudhaaf deema. Dirreen kubbaa miliqsee anniisoon kubbaa akkuma qabateetti jira. Eegaan kabajamoo daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan Osfana bara 2021 chaampiyoonii Osfana bara 2021 garee madda walaabuutii fi garee Dirree Dhawaa gidduutti adeemsifamaa jiru. Tokkolchaan dursaa kan jiru garee madda isaan lachanoota baay'ee bareedaa nutti agarsiisaatiin kan jiran jechuudha. Deeggartoonni gareewwan lamaanis yeroo ammaa kana hamlee gaarii isaaniif kennuudhaan kan isaan bira dhaabbachaa jiran jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana istaadiyeemiin Osfanaas kallattii hundaanuu guutee taphni chaampiyoon Osfanaa bara kana adeemsifamaatiin kan inni jiru jechuudha. Kanatti aansuudhaan beeksisniif qabna. Beeksifni kunis eegaan kubbaa rukutamaa jiru kana booda kisiniin biraan geenyu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti kubbaa rukutuudhaaf kan deemu Dirree Dhawaa eegaan dirreen kubbaa balaan keessa rukute Dirree madda walaabuu akkuma salphaatti firaa rukutuudhaan gara alaatti baasee jira. Akkuma beekamu Osfanaan kanaan dura sagantaa cufiinsaa irratti koonsartii ajaa'ibaa isiniin biraan gahaatiniin kan ture bara kanas haala adda ta'een weellistoota Oromoo hedduu bebbeekamoo fi jaallatamoo hunda qabatee halkan guutuu isin bashannansiisuuf qophaa'ee waan jiruuf achitti ergamuun halkan guutuu akka boortan gamanumaan yaamichisiniif dhiyeessina. Tikeetii bitachuu kan barbaadan hundi keessan yeroo ammaa kana onlaayinii Osfanaa daanneet adeemuudhaan akka beektan yaamicha isiniif dhiyeessu Osfanaadha. Egaan akkuma beekamu tikeetii dursitanii yoo bitattan galgalas balbalaaf dhaabbattanii eeguu isin barbaachisu akkuma dhuftaniin seentan gatiin seensas kan onlaayinii irratti gurguramaa jiruun gargar waan ta'eef gatii salphaadhaan amma bitachuu qabdu jechuudha. Gama dirreetti deebisaaf daawwachaa jirtan madda walaabuu adiifachuudhaaf garee Dirree Dhawaa Dirree lakkoofsa 12 kubbaa rukutee madda walaabuu kubbaa to'atee jira. Eegaan kubbaan gara alaatti baheetiin kan inni jiru jechuudha. Tokko walchuudhaan yeroo ammaa kan dursaa kan jiru garee madda walaabuu kubbaa rukutee jira jechuudha. Kubbaan gara alaatti bahe kubbaan ammas madda walaabuu kubbaa to'atee madda walaabuu kubbaa miliqsu jira.
eegaan kubbaan gara laatti baay'ee jirtudha kubbaan kan garee Dirree Dhawaati eegaan kubbaa yeroo ammaa kana to'annoo garee Dirreen kubbaa rukutuudhaaf deemaa Dirree lakkoofsa kudhan Dirreen kubbaa miliksee jira Dirree anneessoon kubbaa rukutee ture garuu ammatu kubbaan Adnaan anneessoo 25 Dirreen kubbaa bal'inaan keessa rukutee jechuudha eegaan kubbaa Imraaniif kennuuf ture kubbaan immoo gara laatti kan isin baateertu yeroo ammaa kanatti. Egaan kabajamoo daawwattoota Oromiyaa 11 yeroo ammaa kana daawwachaa kan jirtan Osfaanaa bara 2021 Minisootatti adeemsifamaa jirudha. Egaan tapha hangammaatti Oromiyaa 11 kallattiidhaan isin biraan gahaa turetti akka bohaaraa turtan akka bashannanaa turtan abdiidha qabna jechuudha. Amma kanatti aansuun immoo hundi keessanuu eessa irra teessanii yeroo ammaa kana daawwachaa jirtan kaamantii irratti akka barreessitan gamanumaan isin gaafanna. Hundi keessanuu akkuma beekamu yeroo ammaa kana nama 300 oltu daawwachaa jiran jechuudha. Eessa fa'aa teessanii yeroo ammaa kana daawwachaa jirtan. Egaan Fuad Ahmad yeroo ammaa kana let's go Dirree jechuudhaan deeggaraa garee Dirree fakkaata jechuudha. Kan biraa immoo hundi keessanuu iddoo teessanii daawwachaa jirtan irraa akka kaamantii gootan isin gaafanna. Egaan Badditti Abbaa Jifaar Columbus Ohio irraa teessatanii kan isin daawwachaa jirtu. Akkuma beekamu Columbus Ohio irraas gareen urjii jedhamu dhufee ture gareen isaanii akka carraa ta'e injifachuudhaaf hin arganne jechuudha. Badditti gareen keessa yeroo biraa akka injifatu si hawwina. Akkasuma Chicago asuma ollaa Minisoota jechuudha. Chicagoon asirraa makiinaan sa'aatii 6 qofa kan adeemsudha. Isaa qaadam achirraa taa'uudhaan nu daawwachaa jira. Sweden egaan akkuma beekamu sa'aatii akka ta'e hin beekne si bira garuu mootu yeroo ammaa kana teessatiniin akka nu daawwachaa jirtudha. Austraaliyaan yeroo ammaa kana isaaniif gara galgalaati haa ta'u malee mootu gara ganamaatti dhifamu wajjin nu daawwachaa jiru. Afrikaa irraas Kaayiroo irraa Ciroo irraas nu daawwachaa jiru. Siyaatil irraas yeroo ammaa kana jaarraa 100 namni jedhamu Siyaatil irraa akkuma beekamu gareen inni deeggarus gareen isaas yeroo ammaa kana chaampiyoons Ismaa'il taphachaa jira. Washington DC akkuma beekamu gareen DC irraa dhufe gareen leencaa egaan kabajamoo daawwattoota Oromiyaa 11 yeroo ammaa kana gareen Dirree Dhawaadhaa galii jalqabaa galmeessitiniin kan inni jiru Dirree. Daawwattoonni akkasumas deeggartoonni yeroo ammaa kana garee wallachaniif waamilee kennaatiin kan isaan jiran akkasuma gara kaamantii keessaniitti deebi'uudhaaf jechuudha. Musa Washington DC Leensaa Badhaanee Washington DC irraa teessee nu daawwachaa jirti. Akkuma beekamu garee leenca DC irraa dhufe injifachuudhaaf carraa hin arganne haa ta'u malee garee woboo Virgiiniyaa jedhamu leenca DC irraa kan dhufe diviizhin B injifachuudhaan chaampiyoons Isfaanaa bara kanaa ta'ee jira. Leensaa Badhaanee baga gammadde jenna. Isatti aansuudhaan immoo Muusaa Ukee nama yeroo baay'ee madda walaabuu deeggaruudhaan beekamu yeroo ammaa kana madda alas godhaa jira. Oromiyaa Walloo irra taa'ee nu daawwachaa jira. Ulfaadhu galatoomsi jenna. Muusaa Ukee Siyaatil Waashington irraa Seattle Oromo World News Seattle irraa daawwachaa jiru. Boqqojjii dachee atileetii irraa kan nu daawwachaa jiru. Qeerroo Bosonaati Boqqojjii irra akkuma beekamu Boqqojjiin lafa fiigichaati. Kanatti aansuudhaan yeroo boqonnaadhaa fiigichis ni adeemsifama. Ijoolleen Boqqojjii fiigicha jaalatti Qeerroo Bosonaa qophaa'ee jenna. Jarman Murteessaa Ahmad Jarman irraa Tulluu from Sydney Austraaliyaa irraa nu daawwachaa jira. Tulluu galatoomsi jenna. Akkasumas nutu abbaa haqaati Perth irraa jechuudha. Western Austraaliyaa irraa Goodirree jedha deeggaraa garee Dirree fakkaata. Toronto Ontario irraa daawwachaa kan jiru mutu Faisee Hamza. Seattle Washington irraa Gadaa Bilisummaa Hernan Virgiiniyaa irraas kan daawwachaa jiru. Virgiiniyaa baga gammadde jenna. Gareen kee chaampiyoon Isfaanaa ta'eera. Musaa Amaanoo baga gammadde jenna. Roomaa Ayyub Minisoota as dhufuudhaaf
haalli siin mijanne fakkaata yeroo ammaa kana isteediyeemiin dirreen guutee jira jechuudha. Osoo dhuftee gammachuu kana qorattee gaarii ture garuu mootu Oromiyaa 11 iddoo mati jirtutti si biraan gahee jira jechuudha. Baddiitti galatoomis hin jenna kan biraan mootu hedduudha organirraa UK irraas daawwachaa jirtu. Denver Colorado gareen burqituudha taphaa cimaa kalees taasisaniin garee taanuuf yaalii cimaa taasisanii garuu itti milkoomne. Qatar Doha eegan Maqalee irraas nu daawwachaa jira abdii Oromoo galatoomis hin jenna. Saudi Arabiyaa akkasuma obsaa kamaan Saudi Arabiyaa irraa daawwachaa jira. Hundi keessanuu hedduu galatoomaas hin jenna. Akkasuma gareewwan yeroo ammaa kana deeggaraa jirtanis kaamantii jalatti nu biraan gahuu hin dagatinaa hin jenne. Amma gama direetti hin deebisa kaamantii keessatti boora deebina. Kabajamoo daawwattoota Oromiyaa 11 daawwachaa kan jirtan tapha garee Dirree Dhawaatii fi Madda Walaabuu gidduutti deemsifamaa jirudha. Taphni tapha marsaa jalqabaati. Isaan lachanuu tokko wal qixa kan jiran jechuudha. Taphni ammas akkuma tumetti jira. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan garee Madda Walaabuu fi garee Dirree gidduutti deemsifamaa jirudha. Isaan lachanuu yeroo ammaa kana tokko golchuudhaan wal qixa kan jiranidha. Madda Walaabuu taphni eegalee daqiiqaa muraasa keessatti galii ajaa'ibaa keessa buusuudhaan injifataa kan ture. Dirreen ammoo duuba ka'uudhaan tokkotti galchuudhaan isaan lachanuu wal qixa kan jiranidha. Kabajamoo daawwattoota keenya ammas irra deemuudhaan kanneen Osfanaa bara kana irratti hirmaachuudhaaf biyya adda addaa irraa isteeta garaagaraa irraa dhufuudhaan nuyi gidduutti argamtan Osfanaan jaalalaa fi kabajaa isiniif qabu isiniif ibsuu barbaada. Kan biraas warroonni Osfanaa bira dhaabbachuudhaan deeggartan Osfanaa utubdan Osfanaa bira dhaabbachuun Oromummaa cimsuudha. Osfanaa bira dhaabbachuun tokkummaa cimsuudha. Kanneen Osfanaa ispoonsara ta'an hunda keessaniifuu Osfanaan jaalalaa fi gammachuu kabajaa isiniif qabu isiniif ibsuu barbaada. Ammas Osfanaa bira dhaabbachuu kan barbaadu hunda keessaniifuu karree Osfanaa banaadha. Gama dirreetti deebisuudhaaf daawwachaa kan jirtan Dirree Madda eegaan akka raawwatamee jira taphataan garee Dirreedhaa yeroo ammaa kana halluu boora keelloo yookiin immoo akeekkachiisni kennameefiitiin jira jechuudha. Yeroo ammaa kana Madda Walaabuu kubbaa rukutuudhaaf deema. Madda Walaabuu kubbaa rukutuudhaaf kan deemu jechuudha. Madda Walaabuu yeroo ammaa kana kubbaa rukutuudhaaf deema. Tokko galchuudhaan yeroo ammaa kana wal qixa kan jiru garee wal lachanuu. Madda Walaabuu kubbaa rukutuudhaaf kan inni deemu Madda. Walaabuu kubbaa rukutuudhaaf deema. Madda Walaabuu kubbaa rukutee eegaan kubbaa aara alaatti baanee sibiila dhooftatiin deebite jechuudha. Kubbaan kan karra eegaa garee Dirree Dhawaati. Anneesoo kubbaa lakkoofsa kan Dirreen kubbaa to'ate Dirree. Egaan kabajamoo daawwattoota Oromiyaa 11 yeroo ammaa kana daawwachaa kan jirtan Osfanaa bara 2021 dhaadannoo Summer of Oromummaa jechuudhaan Minnesota magaalaa keessatti isiniif qopheesseera. Akkuma beekamu Osfanaan hundeeffama isaa waggaa 25 kana keessatti jechuudha. Minnesota qofa osoo hin taane iddoo garaagaraa deemuudhaan Denver Colorado, Atlanta, Seattle, Washington biyya kanas qaxxaamuree biyya Kanaadaa deemuudhaan Toronto faatis adeemsifamaa kan har'a gahe jechuudha. Yeroo ammaa kana waggaa 25ffaa isaa lakkoofsee jira. Waggaa 25f Oromoota garaagaraa walitti fiduudhaan tokkummaa keenya cimsaatiin kan har'a gahe jechuudha. Oromiyaa 11 miidiyaan yeroo muraasa keessatti dhaabbateetiin yeroo ammaa kana hawaasa haala gaariidhaan haala kwaalitii ajaa'ibaatiin tajaajilaa jiru. Dirree kanatti argamuudhaan guyyaa 8f isin biraan tapha kana kallattiidhaan isin daawwachaa jira jechuudha.
Egaan daawwattoonni yeroo ammaa kan daawwachaa jirtan hundi keessanuu miidiyaa sheer gochuudhaan akka hiriyoota keessan biraan geessan gamanumaan yaamicha isiniif dhiyeessina. Deeggartoonni garee dirreedhaa lakkoofsa tokko garee madda walaabuu mootuu 2-2 kaamantii irratti barreessaa. Wabii Hussein deeggaraa garee Dirree Dhawaati yeroo ammaa kana lakkoofsa tokko barreessee jira. Las Vegas irraa biyya qalbeessaa lakkoofsa tokko abbaa meeraa lakkoofsa tokko. Egaan deeggartoonni Dirreedhaa yeroo ammaa kana hedduun isaanii dirree keessatti osoo hin taane onlaayinii ta'anii daawwachaa jiran fakkaata. Yasmin Muusaa lakkoofsa tokko Dirreedhaaf Dirree Dhawaa. Jamaal Hussein deeggaraa gadee madda walaabuu lakkoofsa 2 gadaa bilisummaa lakkoofsa 2 dirree madda walaabuutiif. Muusaa okee egaan akkuma beekamu madda walaabuu deeggaraa ta'uun kan keewwal nama mormisiisu. Arage King madda Omar Jamal madda walaabuu naaf beeki Jeelan madda walaabuu lakkoofsa Arsee Keetu lakkoofsa 2. Egaan nutu abbaa haqaati tokkoo fi lama isaan lachanuu nan deeggara jedhee jira. Egaan kabajamoo daawwattoota Oromiyaa 11 yeroo ammaa kana taphni gareewwan lamaan gidduutti deemsifamaa jiru. Ammas akkuma itti fufettee jechuudha. Yeroo ammaa kana boqonnaa bishaanii bahanii jechuudha. Ammas wajjin turtii gaarii isiniin jenna.
kakalamas, 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 adi afuri maratoni kattamuri. Kakalamas, adi afuri mirga gori bita gor. Kama if o isa, sosoha shafisa. Inna sijabesa, irrete sentimsa. kabajamoo daawwattoota Osfaanaa bara 2021 dhaadannoo samaruuf Oromummaa jechuudhaan isiniif qopheessina hirmaachuudhaaf dhuftan hundi keessaniifuu Osfaanaan kabajaa fi jaalala guddaa kan isiniif qabu ta'uu isaa gamanumaan isin beeksifna. Yeroo ammaa kanatti daawwachaa kan jirtan chaampiyoon Osfaanaa bara 2021 garee Dirree Dhawaatii fi garee Madda Walaabuu gidduutti adeemsifamaa jirudha. Tokko gochuudhaan isaa lachaan walqixa jiru. Madda Walaabuu lakkoofsa 10 Madda Walaabuu kubbaan lukti jira. Madda Walaabuu kubbaan lukti. Egaan Dirree kubbaa kutulaan gara ofirraa baasee jira. Imraan Dirree Dirree Imraan kubbaa kennee jira. Dirree egaan kubbaan gara laatti baasee jira. Kubbaan kan garee Madda Walaabuuti. Kubbaa wallaan keessa rukutee jira. Madda Walaabuu Abdinuur Madda Walaabuu irraa ajaa'ibaa argatee tureetti milkoofne. Madda egaan garee Dirree Dhawaa kubbaa qabatee jechuudha. Kabajamoo daawwattoota keenya Madda Walaabuu Abdinuur ammas carraa ajaa'ibaa argachuudhaan kubbaa galchuudhaaf yaalii taasisetti milkooyne. Isaan lachaan tokko walqixa jiru. Dirree egaan kubbaan ammas kan garee Madda Walaabuuti. Dhiifama garee Dirreeti. Dirree egaan kubbaan gara laatti fe'ee jira. Kubbaan kan garee Madda Walaabuuti. Kabajamoo daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan Osfaanaa bara 2021 Minisoota magaalaa Kuutiniif adeemsifamaa jirudha. Guyyaan guyyaa xumuraati. Imraan Madda Dirreen kubbaa to'ate. Dirree Imraaniif dukkula sadi Dirreen kubbaa rukutee ture jechuudha. Egaan kubbaa kabajamoo daawwattoota keenya egaan kubbaan Madda Walaabuu Maddaan kubbaa bal'inaan keessa Abdinuur Dirree Madda Walaabuu kubbaa yeroo ammaa kana lakkoofsa 5 kennee jira. Madda Walaabuu kubbaan ammas to'annoo garee Madda Walaabuu jala kan isin jirtu jechuudha. Lakkoofsa 10 Abdinuur galii jalqabaa garee Madda Walaabuu Abdinuur kubbaa godhee rukute egaan Dirreedha akkuma salphaatee kan inni qabate jechuudha. Isaan lachanuu tokko walqixa kan jiran yeroo ammaa kana Madda Walaabuu tokko Dirree tokko taphni tapha marsaa lammataati. Dirreen kubbaa duuba deebisee jira. Dirree lakkoofsa 23 duuba deebisee ittisaa isaaniitu jechuudha. Raayyaan ittisaa kubbaa garee Dirreedhaa kubbaa qabate.
Madda Walaabuu Madda lakkoofsa kudhan kubbaa Madda Walaabuu Maddaan kubbaa yeroo ammaa kana to'atee jira Madda Walaabuu Madda Walaabuu egaan kubbaa rukutuudhaaf kan deemu egaan kabaja maraawwattoota keenya gama dirreetti deebisuudhaaf daawwachaa kan jirtan garee Dirree Dhawaatii fi garee Madda Walaabuu gidduutti tapha adeemsa maatiin jirudha. Madda Walaabuu kubbaa bal'inaa harkaan keessa darbaaf deema. Maddi kubbaa goorratti darbee jira. Madda egaan garee Dirree akkuma salphaatti qabatee jira. egaan kubbaan garaatti fayyajaa jira. Kubbaa rukutee garaatti fasa Madda Walaabuu. Kubbaan ammas kan garee Dirree Dhawaati. Kanatti asumatuun beeksisniif qabna. Beeksifni kunis ammoo sagantaa cufiinsaa bara kana irratti Osfanaan konsertii ajaa'ibaa tokko isiniif qopheessee jira. Konsertii kanatti hirmaachuudhaaf kan barbaadan hundi keessaniifuu weellistoota Oromoo ciccimoo fi beekamoo qabachuudhaan galgala kan isin bashannansiisuuf qophaa'anii jiru. Irratti argamuudhaan kan bohaaruu barbaadan hunda keessaniifuu iddoon immoo Varsity Theater teessoon isaa 13 South East 4th Street Minneapolis Minnesota 55414. sagantaa bashannanaa galgala Osfanaa isiniif qopheesse irratti halkan guutuu isin bohaarsuudhaaf kan qophaa'anii jiran Adnaa Muhammad Amartii Waarii Odaa Baan Daawitee Mokonnoonii fi Yaanet Dinquu wajjin ta'uudhaan halkan guutuu isin bohaarsuuf isin bashannansiisuuf qophaa'anii waan jiraniif achitti argamuudhaan irraa bohaaraa ittiin bashannanaa kan isin jedhu Osfanaa kubbaa dirree rukutee jira. Dirreen kubbaa ajaa'ibaa galii irratti rukutee Dirree Imran Dirree lakkoofsa deemi sadii Madda Walaabuu kubbaa mas bal'inaan keessa kennee jira. Dirree Madda Walaabuu egaan kabajamoota daawwattoota OROMIA11 daawwachaa kan jirtan OROMIA11 Minnesota irraa kallattiidhaan Osfanaa bara 2021 dhaadannoo samaruuf Oromummaa jedhuun qopheesse dirreetti argamuudhaan kallattiidhaan isiniif dabarsaa jirudha. Egaan akkuma beekamu tapha hanga ammaa ta'een mul'isaa sagalee qulqullina qabuu fi viidiyoo kwaalitii qabuudhaan isin bira gahaa kan ture miidiyaa OROMIA11 har'as guyyaa xumuraa kanas asitti argamuudhaan dirree kanatti kan argamu jiru jechuudha. Ammas irra deebi'uudhaan daawwachaa kan jirtan garee Madda Walaabuutii fi garee Dirree Dhawaa gidduutti Dirree Dhawaan asuma Minnesota yommuu ta'u garee Madda Walaabuu mootuu Seattle Washington irraa xiyyaaraan sa'aatii hedduu bareeduudhaan kan asitti argamanii jechuudha. Hanga ammaatti isaan lachanuu tokko galchuudhaan wal qixaa kan jiranidha. Kubbaa rukutuudhaaf kan deemu Madda Walaabuu yeroo ammaa kana kubbaa argatee rukutuudhaaf kan inni deemu.
Egaan kubbaa Madda Walaabuu kubbaa rukutee Dirreen akkuma salphaatti firraa beeksisa jechuudha. Kabajamoo daawwattoota Oromiyaa 11 yeroo ammaa kan daawwachaa jirtan Oromiyaa 11 kallattii aan taphachaa yeroo jirudha. Mee isin hundinuu yeroo takka eessarraa daawwachaa akka jirtan kaamantii godhaa nuti sammuutu maqaa keessa yaamuudhaan iddoo keessan kan beeksifnu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu Fileebar Harargee gandummaa dhiisaa lamaanuu jeta akka jedha. Egaan akkuma beekamu gareewwan gidduu kanatti taphachaa jiran gareen Dirree Dhawaas ijoollee Dirree Dhawaa irraa dhufan qofa osoo hin taane Oromoota hedduu kan of keessaa qabanidha. Akkasuma gareen Madda Walaabuus isaan hundinuu isaan lachanuu maqaa fayyadaman malee ijoolleen Oromoo Oromiyaa guutuurraa walitti dhufuudhaan garee ijaarratanidha. Inni mootuu beekamuu qabachuudha. Kanaafuu gareewwan taphachaa jiran kana keessaa tapha isaanii ilaaluudhaan taphoota isaan asin dura taphachan ilaaluudhaan kan barbaadan deeggaruu mirga qabdu dirqama garee lamaanuu deeggaruu hin qabdani. Maaliifuu isaan lachanuu Oromoodha ijoollee Oromiyaa tokkooti. Maqaa qofaaf gandummaa waan jedhamu hin qabu jechuudha. Kanaafuu al takka isin hundinuu mee eessarra daawwachaa jirtan? Maryland irraa sanyii raggaasaa dhiyeessaa Maryland irraa daawwachaa jira. Maryland gareen Maryland irraa dhufan Virginia irraa dhufan jechuudha. Woboon injifatee jechuudha. Bagammadisiin jenna. Dubaay egaan sa'aatii halkaniin taa'eetiin daawwachaatiin kan jiru Dubaay irraa Melbourne laaftisiif guyyaadha. Seattle Washington for Madda Walaabuu gadaan bilisummaa har'a waan rafaa jiru fakkaatu taa'eetiin maatii wajjin TV irratti ilaalaa waan jiru fakkaata. Vancouver Canada egaan akkuma beekamu Canada irras gareen dhufee ture Calgary irraa jechuudha. Garuu mootuu injifatamaniitiin group stage keessatti kan isaan hafan jechuudha. Bara dhufu cimaniitiin akka deeban abdiidha qabna jechuudha. Walloo Oromiyaa Walloo irraa daawwachaa jira. Yoomii Lataa Germany irraa daawwachaatiin jira jechuudha. Hedduu galatoomii siin jenna. Awwal dhibbaa sabaa Seattle irraa yeroo ammaa kan daawwachaa kan jiru. Akkuma gareen Seattle irraa dhufe taphachaatiin dirree keessatti. Tifomen support Madda Walaabuu from London Madda Walaabuu deeggara jedha Tifoon. Geetaachoo dhuguma akkasuma Maryland jechuudha irraa kan daawwachaa jiru. Mahdi Hussein Edinburgh asuma Minnesota irraa daawwachaa jiru jechuudha. Egaan Oromiyaa 11 as dhufuu yoo kan dandeenye mana keetti si fiduudhaan si daawwachiisaa jira. Jarman irraa daawwachaa kan jiru Kaamil Abdurrahman. Gama direetiin dibsa daawwachaa jirtan garee Dirree Dhawaatiif Madda Walaabuutiif gareen Dirree Dhawaa tapha gaarii adeemsaatiin kan jiran jechuudha. Isaan lachan takka galchuudhaan tapha marsaa jalqabaa irratti wal qixa kan jiran boqonnaa booda isaan lachan galchuudhaaf yaada isaaniitti milkoomne hanga ammaatti wal qixa kan jiran ammas irra deemnee si yaadachiisuudhaaf namoonni yeroo ammaa kana jooyin gochaa jiraatan yookiin immoo laayifii kana amma ilaaluu eegaltan yoo jiraataniif halluu diimaa fi gurraacha uffachuudhaan taphachaa kan jiran garee Dirree Dhawaati Minnesota irraa halluu adii uffachuudhaan taphachaa kan jiran garee Madda Walaabuu Seattle Washington irraa kan dhufan jechuudha. Gareewwan lamaan gidduutti adeemsifamaa jiru tapha Champions faana bara 2021ti. Tumsaa Galmoo Dirree Dhawaa from Edmonton Canada galatoomaa siin jenna. France egaan kabajamoo daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan garee Dirree Dhawaatii fi DJ Fikro sirba dhaabii DJ Fikro sirba Hasaunike nimiyawa jechikanke chahalawa Hasaunike nimiyawa jechikanke kahalawa Namshi sawa Haramaya kaya Otobus ya perdeti Awatahin baye Kanama barisa Haramaya kaya Otobus ya perdeti Awatahin baye Amma ni pota kadangya kong kapure Okumanda pade Shaki Dirree Dhawaa
suutatiin haasawe lubbuun tiyya jette onnee tiyya jette warra waa milkaawee. Egaan kabajamoo raawwatoo keenya daawwachaa kan jirtan tapha Dirree Dhawaa Madda Walaabuu kubbaa balaan keessa guutaa jira Madda. Yes. Dhiifama takka salaataa waan jiraniif sagalee sirraa dhaabnaa dhiifama. Telegana kam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan miidiyaa OROMIA11 tapha Osfana bara 2011 faayinaalii yookiin chaampiyoonshiippii Osfana kan bara kana tapha kana yeroo ammaa garee lachanuu galchii tokko galchuudhaan wal qixa jiru garee Madda Walaabuu kan Siyaatil irraa dhufe daqiiqaa jalqabaa keessatti galii galchullee gareen Dirree Dhawaa itti aansuudhaan galchii galcheen taphni yeroo ammaa tokkoof tokko taphni marsaa lammaffaati. Dirreen kubbaa gara laatti baasuudhaan kubbaan harkaan darbaa kan Madda Walaabuuti. Egaa daawwattoota keenya gareen dirree keessa jiru kan halluu bifa diimaa fi gurraacha uffate Dirree Dhawaa akkasuma halluu bifa adii uffate taphachaa kan jiru immoo garee Madda Walaabuuti. Egaa gareewwan kun lamaan faayinaalii Osfaanaa bara 2008 walitti dhufee ture. Madda Walaabuu dirreen kubbaa qabatee jira. Dirree lakkoofsa 8 dirree lakkoofsa 3 kubbaa qabatee jira. Madda Walaabuu lakkoofsa 5 Madda Walaabuu kubbaa qabatee jira. Madda Walaabuu lakkoofsa 10 Madda Walaabuu lakkoofsa 11 Madda Walaabuu lakkoofsa 11 kubbaa miliqsaa jira. Madda Walaabuu lakkoofsa 11 dirree lakkoofsa 10 kubbaa fudhatee jira. Dirree lakkoofsa 10
Dirree lakkoofsa 10. Lakkoofsa 11 kubbaa deebisee fudhatee jira. Egaa abbaan seeraa badiin raawwatame jechuudhaan kubbaa garee Madda Walaabuutiif kennee jira. Rukuttaa bilisaa Madda Walaabuu. Egaa daawwattoota keenya tapha haalaan namatti tolu Madda Walaabuu kubbaa dheerinaan Abdinuur. Egaa offside jechuudhaan kubbaan kan Dirreeti yeroo ammaa Madda Walaabuu kubbaa qabatee jira. Egaa kubbaan gara alaatti ba'uudhaan yeroo ammaa kubbaan harkaan darbaa kan garee Madda Walaabuuti. Daawwattoota keenya kabajamoo jaallatamoo kan daawwachaa jirtan miidiyaa OROMIA11 taphattoonni Osfaanaa bara kanaa bifa haarayaan bifa nama hawwatuun laayivii isinii dabarsaa turuun ni yaadatama. Akkasuma har'a tapha faayinaalii guyyaa dhumaa Osfaanaa bara 2021 tapha garee Dirree Dhawaa fi Madda Walaabuu jidduutti gaggeeffamaa jiru isiniif dabarsaa jira. Yeroo ammaa taphni kun marsaa lammaffaa irra jira. Madda Walaabuu kubbaa dheerinaan Abdinuur Madda Walaabuu. Egaa Dirreen kubbaa qabatee jira. Dirree Madda Walaabuu. Madda lakkoofsa 5 Madda lakkoofsa 13 Madda. Lakkoofsa 13 Madda Dirreen kubbaa qabatee dibba Dirree lakkoofsa 16. Dirree lakkoofsa 16 kubbaa miliqsaa jira. Dirree lakkoofsa 16 Dirree kubbaa dheerinaan Dirree lakkoofsa 9. Dirree lakkoofsa 9. Egaa kubbaa lakkoofsa 8 kubbaa Dirree lakkoofsa 17 kubbaa Dirree lakkoofsa 17 kubbaa. Egaa karra eegaan garee Madda Walaabuu akkuma salphaatti kubbaa to'achuu danda'ee jira yeroo ammaa. Madda Walaabuu kubbaa dheerinaan Madda Walaabuu Dirreen kubbaa qabatee jira. Dirreen kubbaa miliqsaa jira. Madda Walaabuu Abdinuur kubbaa qabatee jira. Abdinuur lakkoofsa 11 kubbaa qabatee jira. Madda Walaabuu lakkoofsa 11 Madda Walaabuu. Egaa Dirreen kubbaa dheerinaan ofirraa baasuu danda'ee jira. Dirree lakkoofsa 10. Egaa badiin raawwatame jechuudhaan abbaan seeraa rukuttaa bilisaa garee Dirreetiif kennee jira yeroo ammaa. Madda Walaabuu lakkoofsa 10 Madda Walaabuu. Dirreen kubbaa qabatee jira. Dirree lakkoofsa 8 Dirreen kubbaa miliqsaa jira. Dirree lakkoofsa 17. Dirree. Egaa Madda Walaabuu kubbaa mataan ofirraa baasuu danda'ee jira. Madda Walaabuu lakkoofsa 10. Madda Walaabuu lakkoofsa 10 kubbaa qabatee jira. Madda Walaabuu. Egaa kubbaa yeroo ammaa kubbaan kan harkaan darbaa garee Madda Walaabuuti. Egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan tapha faayinaalii Osfaanaa bara 2021 garee Madda Walaabuuf akkasuma Dirree Dhawaa jidduutti tapha gaggeeffamaa jirudha. Taphni kun hagammaatti galchii tokkoon wal qixa jira. Gareen Madda Walaabuu daqiiqaa duraa irratti galchii galchullee gareen Dirree Dhawaas galchii galchuudhaan tokko taasisee jira. Dirreen kubbaa qabatee Dirree. Dirreen carraa ajaa'ibaa argatee ture. Dirreen haa ta'u malee kubbaan gara alaatti ba'uu danda'ee jira. Egaa daawwattoota keenya Dirreen carraa ajaa'ibaa argatee ture haa ta'u malee kubbaan gara alaatti ba'eetiin jira yeroo ammaa. Madda Walaabuu kubbaa dheerinaan Madda Walaabuu egaa lakkoofsi 16 badii raawwateef abbaan seeraa kubbaa rukuttaa bilisaa garee Madda Walaabuutiif kennee jira yeroo ammaa. Egaa Dirreen kubbaa qabatee jira. Madda Walaabuu kubbaa deebisee to'achuu danda'ee jira. Madda Walaabuu
Madda Walaabuu. Egaa karra eegaan garee dirree kubbaa akkuma salphaatti qabachuu danda'ee jira yeroo ammaa. Madda Walaabuu kubbaa dheerinaan. Madda Walaabuu. Dhiifama. Egaa daawwattoota keenya taphni kun hagammaatti galchii tokkoof tokko wal qixa jira. Gareen Dirree Dhawaa galchii tokko, gareen Madda Walaabuu galchii tokko galchuudhaan hagammaatti wal qixa. Taphni yoo kan akkanatti dhumu ta'e daqiiqaan dabalataa kan dabalame akkasuma yoo daqiiqaan dabalataas kan addaan hin baafne ta'ee gara rukuttaa peenaaltiitti kan deeman ta'a. Taphni yeroo ammaa marsaa xumuraarraa marsaa lammaffaa gara xumuraarraa jira. Egaa daawwattoota keenya yeroo ammaa kubbaan gara laatti bahuudhaan kubbaan kan harkaan darbaa garee Dirree Dhawaati. Egaa daawwattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo taphni Osfaanaa kan guyyaa 24 baatii kana jalqabee har'a guyyaa xumura isaati. Xumura irratti kan dhuma irratti faayinaaliidhaaf ga'ee garee Madda Walaabuutii fi garee Dirree Dhawaati. Garee wallachuu waancaa kana ni fudhanne jechuudhaan tapha ajaa'ibaa agarsiisaa turanii isaan lachanuu galchii tokko tokko galchuudhaan wal qixa jiru yeroo ammaa. Gaa eenyu akka mo'atu walumaan kan laalu ta'a. Meegaa daawwattoota keenya isinirraa yaada fuudhuudhaaf isin kallattiidhaan daawwachaa jirtanii tapha kana eenyutu mo'ata isinitti fakkaattu yeroo laalaa jirtan eenyutu dandeettii olaanaa agarsiisaa jira eenyutu mo'achuu danda'a jettanii yaaddu yaada keessan. Akkasuma daawwattoota keenya Osfaanaan har'a guyyaan isaa guyyaa dhumaa waan ta'eef yaada keessan kan Osfaanaa irratti qabdan nuuf qoodaa akkasuma yaada keessan kan Oromiyaa 11 irratti qabdanillee akka nuuf qooddan isin gaafannaa. Oromiyaa 11 kan injifatu warreen himaa jirtan Adam Daallee Dirree Dhawaa Wilwiin jedhe akkasuma Muhammad Madda Walaabuu inshallah Siifuu Dirree jettee of course Madda Walaabuu Amaanee Hussein Ahmad Yusuf Dirree Sabboontuu Sikoomandoo Madda Walaabuu Bashiir Abdurroo Madda Walaabuu Khalil Ali Madda Walaabuu Egaa Adii Osman Dirree Dhawaa Mohaa jedhee Oromiyaa 11 baay'ee galatooma. We always support our media. Okay, Madda Walaabuu Ofsiyaaloo jedhee jaarraa 100 Fahmii oo Dirree jedhee egaa Sabboontuu Madda Walaabuu egaa dhuma isaa immoo walumaan laallaa akkasuma deeggartoonnis daawwattoonni keenyas gariin keessan Dirree gariin keessan Madda Walaabuu jechaa jirtu. Taphni deebi'ee jalqabee jira. Madda Walaabuu lakkoofsa 5 Madda Walaabuu kubbaa dheerinaan Dirree lakkoofsa 13 Dirree lakkoofsa 13 Madda Walaabuu lakkoofsa 5 Madda Walaabuu kubbaa dheerinaan Madda Walaabuu lakkoofsa 10 miliyoon kubbaa qabatee jira. Miliyoon egaa Dirreen kubbaa bifa nama ajaa'ibsiisu ofirraa ittisee jira. Dirree Adnaan egaa karra eegaan garee Madda Walaabuu kubbaa akka salphaatti qabachuu danda'ee jira yeroo ammaa. Abdinuur kubbaa qabatee jira. Miliyoon Madda Walaabuu miliyoon Madda Walaabuu kubbaa miliqsaa jira. Madda Walaabuu kubbaa dheerinaan Abdinuuriif galchii ajaa'ibaa Abdinuur galchuudhaan Maddi Walaabuu yeroo amma 2-1 dursaatiin jira.
Egaa daawwattoota keenya yeroo ammaa gareen Madda Walaabuu tapha kana galchii 2-1 dursaatiin jira. Gareen Dirree Dhawaa galchii tokko itti aansuun galcheetiin ture. Gaa xumura isaa kan walumaan laallu ta'a jechuudha. Dirree lakkoofsa 16. Dirree. Egaa kubbaan gara laatti bahuudhaan kubbaan kan harkaan darbaa garee Madda Walaabuuti. Madda Walaabuu kubbaa qabatee jira. Madda Walaabuu. Egaa Madda Walaabuu kubbaan latti bahee yeroo ammaa kubbaa harkaan darbaa argatee jira Maddi Walaabuu. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kubbaan harkaan darbaa kan garee Madda Walaabuuti yeroo ammaa. Egaa deeggartoonni garee Madda Walaabuu deeggarsa isaanii garee isaaniitiif agarsiisaa jiru. Egaa abbaan seeraa badiin raawwatame jechuudhaan kubbaa garee Dirree Dhawaatiif kennee jira yeroo ammaa. Dirreen kubbaa qabatee jira. Dirreen kubbaa qabatee jira. Egaa kubbaan gara laatti bahuudhaan kubbaan harkaan darbaa kan garee Dirree Dhawaati yeroo ammaa. Madda Walaabuu kubbaa ofirraa ittisuudhaan kubbaa gara laatti baasuu danda'ee jira. Dirree lakkoofsa 8. Dirree lakkoofsa 13. Madda Walaabuu egaa badii raawwatameen yeroo ammaa kubbaan rukuttaa bilisaa kan garee Madda Walaabuuti. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo Madda Walaabuu. Egaa daawwattoota keenya kubbaan sibiila dha'uun gara laatti bahuu danda'ee jira yeroo ammaa. Egaa Maddi Walaabuu rukuttaa koornaa yookiin rukuttaa rogaa argatee jira yeroo ammaa. Madda Walaabuu. Madda kubbaa keessatti. Madda Walaabuu kubbaa qabatee jira ammas. Madda Walaabuu miliyoon kubbaa qabatee jira miliyoon kubbaa miliqsaa jira miliyoon yakki irratti raawwatamuudha yeroo ammaa kan rukuttaa bilisaa argate garee Madda Walaabuuti. Egaa daawwattoota keenya tapha kana garee Madda Walaabuu. Madda Walaabuu egaa daawwattoota keenya taphni kun hagammatti gareen Madda Walaabuu 2-1 mo'achuu danda'ee jira. Nagaan nu tura.
Walaabuu Madda Walaabuu Seattle Washington irraa kan dhufe Osfna bara 2001 irratti chaampiyoonaa ta'uudhaan darbee jira. Madda Walaabuu Seattle Washington yeroo ammaa kana injifannoo culluqaa gara Dirree irratti galmeessuudhaan 2-1 gara Dirree injifachuudhaan chaampiyoona Osfna bara 2021 ta'ee jira. Madda Walaabuu. Sporting, oh, 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 sporting, oh, 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 sporting, oh, oh, oh. Jar sab jartin jadu infilu tekka kuda kurat, oh, 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 sporting, oh, oh, inna kayafi sporting gudina fi sporting jalala fi sporting wanda fi sporting sporting agarbu sporting sporting fayyada fi sporting nagaya fi sporting gudina fi sporting jalala fi sporting jabenya fi jedeti welise libira.
wanta kalama isinin jechuu fedha. Please dhaggeeffadha. I would like to invite Acting Mayor Larry to the stage. Harkada family. Hello, everybody. How was your night? Nice. How was your night? There it is. There it is. I wanted to thank you all for coming to Osseo and sharing this with us tonight. I wanted to thank you for coming to Osseo and choosing Osseo. Can they hear? And I wanted to congratulate the first and second place teams because they played with their heart. I also want to announce that in Osseo, we proclaimed this Oroma Week. Thank you again for choosing Osseo. Thank you for coming. Thank you, Senator Larry. MVP of 2020 Osfna, Summer of Oromummaa MVP, Dirree Madda Walaabuu. Top goal scorer Saddam Rista. Saddam. The second one. Best goalie Luis of Madda Walaabuu. Where is Luis? Yeah, Madda Walaabuu teams, can you come to the front, please? Madda Walaabuu players. First place, Madda Walaabuu, come on here. Madda Walaabuu. Madda Walaabuu, come up here and get your trophy. Argadaf. Ziegler, come hold it. There you go. Hold it. Hey. We are also gonna celebrate them at the closing party. If you guys wanna come and celebrate with these guys, come celebrate Madda Walaabuu. We should have celebrated us way Madda Walaabuu ka Oromooti. Madda Walaabuu ka Oromooti. Toma, galatoma. Taphataa tiima kana keessa taphataa ture, kochii ture yeroo dheeraa fi hundi keessanuu beektanii inni keessa ture. Kana isaaf taphannee galatoomaa si argamuu keessaniif qoonqileen achitee jira dhiifama. Galatoma. Hey, yo, hold on. Hey, wait. Hey, listen. We wouldn't have done this without you guys. Madda forever. We're coming back. It's over. Vamos! It's coming back. Let's go.